house. الله أكبر وعليكم ورحمة الله. رحبت حركة حماس بالإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، معتبرة أنه ثمرة صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته في القطاع على مدار أكثر من 15 عام. لمنع أي رئيس من الحصول على حصانة من الجرائم التي قد وجوده في المنصب. إننا بحاجة إلى تعديل الدستور لتوضيح أن أي رئيس ليس الله أكبر. ضمن الفترة الزمنية يجب أن يستمر وقف إطلاق النار وتستمر المفاوضات حتى يتم الاتفاق. Akkam bultan kabajamtoota hordoftoota keenyaa Caayaanius sagalee mujaahidoota irraa oduu waxabajjii 17 Jummaa isin dhageessifna. Dursineetiin guyyaa barakaa guyyaa milkii fi sadarkaa guddaa qabu kana baga rabbiin isiniin ga'e jechuun kanneen amantaa biraa qabdanis jallaaf ulfinni rabbii guddaa dachaa isinii haa ta'u. Jum'aa rahmataa, Jum'aa imaanaaf sadarkaa guddaa itti geessanii fi qananii babal'oo duniyaa kiraa itti agartan isinii haa ta'u. Caayaanius teekinooloojiin sagaleen mujaahidoota oduuwwan balballoomii gurguddoo milkii fi gammachuu booddeen dukkanaa'ee fi Israa'elii fi Hamaas gidduutti addunyaan garee lamatti wal qooduu fi Benjamin Netanyahuun kaabineen qoqqoodamuu kaleessa galgala isiniif himeeti ture. Itamir Bezalel Simotrich ministeera faayinaansii gidduutti abbootii amantaaf Benjamin Netanyahuun akkasumas gara jabatanii Doonaald Tiraamp Benjamin Netanyahuutti dheekkamuun wal qabsiise. Haleellaadha Filisxeemota 75 fi akkasumas kanneen 200 madeessee addunyaan ajaa'ibdee fi abjuu Baayiden dukkanaa'ee fi arrabsu Antoonii Blinken waltajjiif konferansii gubbaatti nam tokkoon jedhame ijoo miidiyaa ta'eeti jira. Sheek Muhammad bin Abdurrahman Atanii ministeerri muummee daawwannaa Damaskootiif Rasiif Tayyib Erdogan mana marii gubbaatti biyyattiin tsiyoonotaatiin weerara Gaazaa irratti baarte Sooriyaa gubbaatti abadan jedhan wareegama barbaachisaa ta'e kaffaluuf Tarkiyyeen qophii ta'uu beekaa jechuun dhagahame. Dubbittiin bilbilaaf labobbaa gurguddoo barreessaan gamtaa Awurooppaa pirezidaantiin gamtaa Awurooppaaf biyyoonni 46 gocha Israa'el sa'aatii dhumaa keessatti jedhaniif maal jedhan miidiyaaleen idil addunyaa maal barreessan hogganaaf qondaalli waantira siyaasaa Hamaas Khalil Al-Hayyaanis ibsa baasanii jiran. Ceasefire uncertainty waliigaltichi hin raawwatamu last minutes crisis jechuun miidiyaaleen har'a balballoomsaatii jiran. Waraana guddicha daqiiqaan booda Iraanii fi Israa'el gidduutti dhoof jedhamee fi deebii Masuur Pezekshiyan pirezidaanti Tiraampiraan ajjeesuuf jedhan hunda qabannee dhiyaanneeti jirra. Balballoomii miidiyaalee gurguddoo waraana baha gidduu galeessaaf akkasumas tarkaanfiiwwan gurguddoo Israa'el fudhachaa jirtu muummeen ministeera Iraaqii Muhammad Shi'al Suudaanii dabalateetiin biyyoonni hedduun dheekkamsa gurguddaa har'a isaan dhageessanii fi jechootaaf sursuga viidiyoolee dhimbiibbaa diddaan kunniin maaliin akka ta'ee fi kaabineelee biyyattii wabeeffachuun Bezalel Simotrich ministeerri faayinaansii Israa'eelota Faakiraarii Itamir Bengaavir ministeera Atikaaf kola intelijeensii wal qaamsiisee Benjamin Netanyahuun sa'aatii dhuma addunyaa gadda dhageessisuun Ameerikaa fi biyyoota addunyaa hedduu dheekkamsiisuun dhagahameeti jira. Kanneen hunda kan gurraan isin geenyuta waraanni sa'aatii xumuraa irratti daqiiqaan booda dhoof jedhame tariyaarra guyyaan Jum'aa maal keessummeessa Iraanii fi Israa'el lameen iyyuu seeffii isaanii diddiimaa gadi luqqifachuun dhagahame. Kaalifoorniyaatti ibiddi Los Angeles daranuu jabaachuu gama biraatiin biyyoonni 46 ibsa cimaa Israa'el irratti baasuun dhagahamee jira. Qondaalli siyaasa Hamaas Khalil Al-Hayyaas akkasumas tarkaanfiiwwan gurguddoon Kwaatar biyyi xiqqoon addunyaa irratti fudhattee fi waraanichi ammoo aangoon wiixata Tiraampitti kennamu Baayideniin maqaxureessin godaana kan jedhanii fi salphina Antoonii Blinkeniif qeeqa miidiyaalee hunda qabanneet
gurraan isin geenya nageenya alaamana bakka jirtanitti isin bira haa jiraatu kun sagalee mujaahidotaati akkasumas imalli wareegamaaf dhumaatii Gaazaa har'a galaana addunyaa daranuu danfisa jedhame maali kan jedhan maddeen balballoomii miidiyaalee idil addunyaa Al Jazeera, Al Arabiya, Sky News, Hindustan Times of India, Associated lola guddaa har'a Hamas hinjifannoo aarii xiiqii keessa galeen loltoota Israa'el 14 calaase gama biraatiin Israa'el loltoonni hanga irratti irraa booji'aman 80 ta'uu quba qabdu akkamitti amanuu dandeette loltuu tokkoof فلسطينوتا شنتما ننكن ننهيك جتون مال الراي عيان ديبي على هذه المرحلة ولكن الآن ما يجري الآن في الداخل الإسرائيلي هو أن الآن هناك مشكلة كبيرة جدا في الكابينت في مسألة التوصل إلى اتفاق والمصادقة الله أكبر الحكومة الإسرائيلية فور بدء تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي وصفه بالشائن وأضاف أنه لن يعمل على إسقاط قررنا في حزب القوة اليهودية تقديم استقالتنا إلى رئيس الحكومة وإن تجددت الحرب على قطاع غزة بهدف الحسم وتحقيق كنا نتحدث مع بعض المصابين في داخل قسم We will continue to do everything we can, everything possible together with our partners. Waan hunda gochuuf itti fufna michuuwwan keenya wajjinis ta'uudhaan waliigalticha akkuma raawwannetti waan dandeenyu hunda ni goona ni xumurras jennee tamanna waliigalteen kun nagaa buusa jedhee sabdadha akka hubannoo qabuttiin amantaan kootis isuma kana waliigalteen kun qaamolee lameenuu bu'uura taasifachuun raawwatama abdii hin kutannu yeroo waliigalteen kun eegalurraa kaasee amma guyyoota 50mattis Hamasis ta'e Israa'el waan raawwatan ni raawwatan jedhan muummee ministeera Qatar Sheikh Mohammed bin Abdurrahman Ataniti. Within minutes of the news breaking, there were celebrations across Gaza. Today we affirm Kaayyoon isaanii nu barbadeessuuf ture nu mancaasuu barbaadanii ture weerarri isaanii hin milkoofnee fi qabsoon uummata keenyas gufachiisuun hin dandeenyes wanti itti milkaan tokkos hin jiru garuu Gaazaa burkuteessuu uummata ishii duguuguu fi yakka waraanaa uummata keenya irratti raawwachuu carrooman kun ammoo yoomillee akka isaan hin geenye beekuu qaban. ما في اتقافتمان واجردمي سياسة حماس قليل عليا كان جران ويرر رساني ملكوفنف هم ملكاوسين akkasumas qabsoo uummata keenya hinjifachuun dandeenye wanti itti milkaan tokko hin jiru Gaazaa duguuguun burkuteessuun uummata ishee irratti yakka waraanaa raawwatanii jiru kun isaaniif milkaa'ee jira hin carroomne jedhan qondaaltichi Hamas has reasoned on the part of agreement reached which mediators and Israelis in effort to exert last minute concession jechuun miidiyaaleen gabaasan booddeen deebii Netanyahu ammoo Ceasefire uncertainly waliigaltichin hin fudhatamne kaabineen wal dhabuu isaatiif wal diddaan wal ga'iin akkan gaggeeffamne uggurame jechuun wal iddeen kun ammoo kaabinee irraa kan ka'ee fi waliigalteen ta'amu hin jiru jechuu Bezaleel Smotrich ministeera faayinaansii fi ministeera akraarii fi farra islaamaa idila addunyaa kan ta'e Itamir Ben-Jagir ministeera tikaaf kola intelijensi biyyatti egaa tarkaanfiin kanaan booda deemu ammoo cimaadha jechuuf sa'aatii addunyaan guutuu fi Filisxeemonni miiliyoonotaaf deeggartoonni amantichaa biliyoonni hedduun gammachuu idila addunyaarraa ibsatanii fi Israa'elotaa fi Filisxeemonni walii galuun Niiyork irraa kaasee magaalota Ameerikaa fi idila addunyaa dhiichisaa oolanitti haleellaan gurguddaan xiyyaarota raawwatame Filisxeemonni 75 ajjeefamanii kanneen 200 ol madaa'uu miidiyaaleen gabaasan xiqqin dammarra mi'oofti dhugaa rabbii keenya kaleessas qabna har'as qabna itti milkaan jechuun birgeediin mujaahidoota tarkaanfii cimaa mooraa fi akkasumas merkebaawwan irratti fudhateen yeroo jalqabaatiif rikkardii ji'a kana ta'uun kan galmaa'e loltoonni 14 dhidhiman isaan mataan isaanii amanan gama biraatiin qaama waliigaltee kana keessa
guyyoota 50 keessatti daangaa walidarii Filadelfiyaa ni baati waraanasi yaaftee xumuruudhaan jechuun boqonnaawwan 3 Filisxeemota 1,000 fi guramtoota 94 harka Hamaas jiruuf abjuun addunyaa hundi cillime loltoota 80 ammoo hin qaba jechuu David Vershiyaan kan hoogganiin itti fufna akka dhufus abdii qabna yeroo jedhanitti turen imalli isaanii gara Damaasqoo biyya tibba kana bilisummaa baate Sooriyaa Ahmad al-Sharaa'i qondaala mootummaa biyyoolessa haaraa Sooriyaa West Bank dhuunfachuun dachiin Filisxeem jedhamtu akka hin jiraanne ta'uudha kan xiinxaltoonni dubbatan tooftawwan keessattuu akka uummanni gammachuu dhiichisuu erga addunyaan miidiyaan labsitee booda haleellaan uummata raafaa kaaninuus irratti uummata gammachuu dhiichisaa jiru akka namirraan duunetti kan lafeen isaanii 70 hedduun gamoo jalatti ammayyuu hin argaminiif awwaalan argatin dhukaasa gurguddaan boombii irratti roobe Ameerikaan mataan ishee hin qaanfatte Rasiif Xayyib Erdogan biyya yayyii nama nyaattu Sooriyaa nyaachuuf ammas ammoo dhiigni keenya guddaan dhimma Sooriyaattis dhangala'aa wareegama kaffaluun barbaachisaa jechuun paarlaamaa Tarkiyyatti dubbatan. تقول إن اتفاق وقف إطلاق النار هو ثمرة الصمود الأسطوري لشعبنا ومقاومتنا الباسلة بقطاع غزة على مدار أكثر من 15 كلمة ألقاها أردوغان أمام كتلته النيابية في البرلمان التركي بأنقرة. نحن نتعاون مع الحجة السلبية لذلك ستضر بالجميع. وأضاف أردوغان أن تركيا والشعب السوري قادران على القضاء على المنظمات الإرهابية كداعش ووحدات حماية الشعب على حد وصفه. من الشهداء عشرات الآلاف من الجرحى ولا رايض قادة ومواطنين. نشير إلى هذا الخبر العاجل الذي يظهر على الشاشة على لسان الناطق العسكري باسم كتائب القسام يقول بعد الإعلان عن التوصل إلى الاتفاق استهدف غضب لدى هذه العائلات من تصرفات الوزير بتسليل سموتريتش وكذلك الوزير إيتمار بنغفير وتستقبل الأخبار في إسرائيل الاحتلال بتفكيك العقد الدفاعية التي بناها على محور نتساريم أو على محور الإسرائيلي المكثف على مناطق عدة من القطاع. دعونا نشاهد بعضها. Pireezidaantiin gamtaa Awurooppaa Ursula von der Leyen akka jiranitti gocha waliigalteef abdii miliyoonota ta'e kana mileen cabsuu Israa'el seenaa keessattis gaafata. Faayinaanshiyal akka jedhutti Hamaas badii tokko akka hin qabin odeeffatan. Sky Newsiif gaazexeessitoonni idil addunyaa hedduuwwan iccitii kanaan ammas lakkoofsi Filisxeemota 100,000 ol siquu qaba kan jedhu akka qabanii fi Gaazaa isaan akka hin deebine taasisuu fi qaamni qorannoowwan gurguddoo walaba taasisanii fi deeggarsi namooma akka gonkuma gara Gaazattiin dhiyaanne godhamusi Dr. Ispeeshaalistii fi itti gaafataman voolontarii kutaa kaardiyolistii fi wal'aansaa Dr. Gaazaa keessaa Sky News haasofsiise gocha jibbisiisaatu ilma namaa irratti raawwatame daa'imman irratti raawwatame dhala namaa ta'e namni akkasitti daa'imman hin burkuteessu ilma namaatii miti bineensaafuu namni quuqama qaba namni garaa jabeessi addunyaa irratti ni jira jedhe hin amanu jedhe addunyaa guutuu kan ajaa'ibsiise gammachuun dhiichisa dukkana kaleessa maal jedheetiin ture gabaasa CTN kaleessa yoo dhageeffattan waliigaltee dhukaasa dhaabuuti moo waliigaltee shira cubbuun awwaalameef faana balleeffachuute jedheetiin isinii gabaase sababni isaas dubbiin Itamir Benjagir ministeeraatikaaf intelligensii ministeera deebisanii dhaabuu Israa'elotaa yookiin akraariif farra masjidul alaqsa ummata islaamas ta'e amantiiwwan biraa idil addunyaa irratti jibbu kana ergaan inni dabarse abadan Netanyahuun waliigaltee kana fudhata taanaan dhabama isaa taati filannoo miti akkasumas mana marii Israa'elotaa keessa nagayaan wajjin hin ta'uudha. Israeli cabinet members pushing a vote to approve the agreement back to tomorrow. The killed would be released in later phases. Among them, 23-year-old American Israeli Hirsch. Should have happened a long time ago. We'll wrestle with that timing for the rest of strikes continue. Netanyahu accusing Hamas of reneging on parts of the deal. Hamas maintaining it's committed to the agreement. This is not an issue that is going to
expected to take place today is now going ahead tomorrow. This is the process to ratify the ceasefire. To win this battle, to destroy Hamas with nothing remains. Finally. Caught on camera as Secretary of State Antony Blinken was allowing a genocide in Gaza. Blinken was in the middle. Namni waltajjiirra lallabee ministeerri Damiyaala Antoonii Blinken yeroo haasa'uuf godhu maanguddoon foddarratti agartan kuni ati dhaabi hamilee hin qabdu hamilee ittiin haasoftuu hin qabdu ilmaan miliyoonotatti lakkaaman ficcisiifte qeenama burkuseensite bombiiwwan raabsite aangoon gaarummaan ati dalagdee dhaamannoodhaaf deemtu kami sis ta'ee bulchiinsa Baayiden yeroo jedhu poolisoonni hidhuun isaanii ijo miidiyaalee idil addunyaa ta'e ministeerri muummee Iraaqii Muhammad Shi'aan Sudaanii gochi daangaa darbee addunyaa keessattis ta'e isaanuma mataa isaanii xiinsammuu isaanii miidha jechuun turtiiwwan tibba darbee fi haala yaaddoo keessattuu wal qarqaba siyaasaa Iraan Ameerikaa fi Israa'elii gidduu jiruu fi lola Sooriyaa Bashar al-Assad kophee duwwaan gaggeeffame irratti gaazixeessaan biyya warra lixaa tokko gaafate gama biraatiin osoo Trump gara masara mootummaan seenin guyyoota muraasa kana keessatti ajjeefamuuf jechuun yeroo dhagahametti xiinxaltootaaf rogeessitoonni warra farraaf dhuuba jireenya biyyootaa hin barbaanne Iraantu ajjeesuu deema jechuun dhagahame yookaan Trump du'u taate Iraan guutummaatti addunyaan loluun dandeettu kan jedhus jala muraniitiin sarara kaataniiti jiran Iraan gara pirezidaanti Maasuud Pezeshkiyaaniin gocha kana keessas ta'e kana dura keessa Iraan harkaan qabdu wanti hoggana biyyaa tokko ajjeesnuuf sababni isaa maali kan jedhu dhiyeessuu isaa dhagahame Maasuud Pezeshkiyaan gara Moskootti imaluu isaanis irna taasisaniif gabaasaniiti jiru akka Sky News fi Hindustaan gabaasanitti Maasuud Pezeshkiyaan pirezidaantiin Iraanota Ibrahim Ra'iisi bakka bu'ee dhimma Iraan egereef akkasumas qaamni kamiyyuu ta'ii jedheetiin Iraan haleela yoo taate bombii hidhachuu namni nu dhorkuun jiru haa ta'uuti dhimma kamuu tasgabbiin gamtaa Awurooppaa wajjin haasa'utti jirra jechuun imala isaanii Kremlin masara Vladimir Vladimirovich Puutitti taasisanii Iraan waliigalteewwan dhukaa akkasumas dhiyeessii balastik misaayilii fi diroonii kaamikaaz shaahid lakkoofsa hedduun kan dhiyeessiteef injifannoo goolaba waraana Yuukireen keessatti kan olaantummaa Raashiyaa qabsiifatteen wal qabsiisee itti warra gumaachanuu obboleewwan keenya wajjin hariiroo dippiloomaasii militarii fi akkasumas saayinsii fi teekinooloojii naannawaa irratti birmadummaan Iraan birmadummaa Raashiyaati kan Raashiyaa Iraanota jechuun warra Shi'aa Musliimoota Rippaabilikaa Islaamaa bulchiinsa Ayatullah Sayyid Ali Al-Khamenei waan gammachiisan fakkaatan xiyyaaronni misaayilonni fi akkasumas teekinooloojiin hawaaf saatalaayitiin furgugni Raashiyaa waggaa 20 mallattaa'uun Teel Aviiviif Peentaagoon dhidhimsu akka deemuuti himama haa ta'uuti kola intelijensiif itti gaafatamaa damee tikaaf basaasa Muusaadiif Shimbeetiin Israa'el Ameerikaa fi akkasumas biyyi takka maqaan dhahamin tarii guyyaa har'aa Jum'aa haleeluuf akka jirtutu dhagahame Iraan gama isheetiin qophaa'anii jiran kaleessa galgala xiyyaaronni Booyingii gurguddoo raadaarotaa fi siistama misaayilota hedduu qaban Raashiyaa irraa taareen seenuudha Ameerikaan ganamaan maxxansiteeti turte bulchiinsi Doonaald Tiraamp addunyaadhaaf nagaa buusa jedhanii yeroo eeganitti waraanni Iraan irraa ka'e immoo hin dhaabbatu kan jedhanis hin dhaabamne abjuun Gaazaa garamitti deema injifannoowwan gurguddoo waraana Yuukireen irratti kan argatte Raashiyaan Iraan cinaa dhaabbachuu aantummaa yoo agarsiiftu Beejing Chaayinaa irraa immoo dubbiin Ameerikaa mul'ii kuttu dhagahame yookaan Iraan haleelan taate anis Taayiwaniin burkuteessa kan jedhu Jijippii afaan isaa irraa dhagahameeti jira miidiyaaleen CGTN akkasumas kanneen akka Ameerikaa hedduun gabaasaa jiran Ameerikaan tuttuqaa sababa Israa'eliin baha giddu galeessaa keessattis salphina gurguddaaf dippiloomaasii diinagdee kufuu dandeessi kan jedhu dhagahame gama biraatiin ibiddi Los Angeles Kaalifoorniyaadhaa dachaa jabaataa jiraachuus miidiyaalee